Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kooti isiniin jedha arra jechuudha. Feesbuukiin karaa kamii iccitii keenya arguu akka danda'u akkamitti immoo beeknee iccitii keenya an argu sana ofirraa cufuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Nama osoo hin taane kaampaanii feesbuukii kan jechuudha. Wantoota nuti hojjennu feesbuukii keessaa baanee appilikeeshinoota nuti moobaayilii keenyarraa illee qabnu dabarsee argaa jechuudha. Kanammoo akkamittiin akka arguu fi akkamitti akka ofirraa cuftan isinitti agarsiisa jechuudha. Agadhumaatti na waliin tura. Warroonni aaraa gara YouTube koo dhuftan subscribe godhaa mallattoo ishii kana ol kan jetturra godhaa barnoonni asirratti gadhiisu guyyaa guyyaadhaan sin bira gahaa jechuudha. Sanaa booda viidiyoo aga ammaatti sin darbe argachuuf oo barbaaddan haala kanaan ol buttanii ilaaltu iddoo kanarra akkasoo tuqxan viidiyoolee hedduu sinii ba'a. Sanaa booda iddoo viidiyoo jettu kana oo tuqxan as keessa seentanii jechuudha. Barnoota haga ammaa isin darbe argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoolee babbareedaa hedduutu jira. Seenaa irraa baradhaa wantoota gaaffii isinitti ta'ee koomentii jalatti naa barreessaa viidiyoo koo laayik godhaa akka namni illee argee irraa baratu anaaf illee jajjabina ta'a waan ta'eef viidiyoo koo laayik gochuun dagatiin isiniin jedha. Barnoota as keessaa baradhaa dhabdan koomentii jala naa barreessa isiniin jedha. Gara barnootatti isin dabarsa. Kamitti viidiyoo kaameraa feesbuukii keessan iccitii keenya kaampaasiin kun arguu danda'u akkamitti ofirraa cufna kan jedhu feesbuukii keesseentu ergaala kanaaf feesbuukii keesseentanii sarara iddoo tanarra jechuudha achirra tuqxu jala kana jechuudha setting and privacy kan jedhu kanarra tuqxu sanaa booda settingii kan jedhurra tuqxu ergaala kanaan as keessa seentanii jechuudha akkasitti ol buttanii iddoo kana jala kanatti jechuudha of Facebook active kan jedhu kana isinitti mul'ata jedha yaada achirra tuqxu ergaa asirra tuqxanii jechuudha akkuma argitan appilikeeshinoota ani moobaayilii koorraa qabu jechuudha as gubbaa irratti fidaa jechuudha. Kun amma yeroo ani feesbuukii kana keessaa ba'ee appilikeeshinoota kaan keessa seenee fayyadamu kaampaasiin feesbuukii kun in argaa jechuudha. Akkuma beektan feesbuukiin kaampaasii qabaa nama achi keessa hojjetaa jechuudha. Abbaa feesbuukii kana kanaaf jechuudha waan nuti fayyadamnullee namni kun arguu danda'a jechuudha. Namni biraa arguu yaabaatu iyyuu malee nu argaa jechuudha. Kun kanammoo akkamitti akka ofirraa cufuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma erga haala kanaan argitanii jechuudha jala kanatti cufachuu ni dandeessa jedha. Kanaaf amma nuti yoo asirra tuqxan jechuudha iddoo kanarra yoo tuqxan cufachuudhaaf amma asitti jechuudha banaadha jechuudha keessan as jalatti mallattoo ishiin kun banaadha jechuudha. Kanaaf yoo akkasitti banamee taa'ee wantoota si fayyadamtan as keessa illee baatanii appilikeeshinoota moobaayilii keessan irraa qabdan wanta si fayyadamtan asirratti ni argaa jechuudha. Maaliif banamee jira waan ta'eef kanaaf cufachuu dandeessu. Cufachuuf immoo ishii kana jechuudha akkas naannisitu jechuudha. Sanaa booda turn off kan jedhu kanarra gootu ni cufamaa jechuudha. Akkuma argitan cufamee jira jechuudha. Iddoo kanarra duubatti deebitu jechuudha. Akkuma argitan kunoo cufamee jira jechuudha. Appilikeeshinoota sunis dhokatee jira jechuudha. Appilikeeshinoonni moobaayilii keessan irraa qabdanii yoo barbaaddan immoo appilikeeshinoota ammaa sanaa otoo isa kana obantanis akkasitti deebitanii duubatti appilikeeshinoota baasana jechuudha. Iddoo kanarra clean restore kan jedhu kanarra yoo tuqxan keessaa badaa jechuudha. Sanaa booda appilikeeshinoonni asirra ta'anii kaameraadhaan mul'atan sun ni badau jechuudha. Sanaa booda isa kanammoo off godhattu jechuudha. Akkuma argitan off irra godhattu. Sanaa booda oomtuu iccitii keessan arguu hin danda'u jechuudha. Karaa kanaan kaampaasii feesbuukis. Kanaaf haala kanaa sirreeffachuu qabdu feesbuukii keessan xinqaaqee gochuu qabdu jechuudha. Feesbuukiin kun iccitii keessan dabarsa osoo hin taane nama namatti dabarsa osoo hin taane abbuma feesbuukii kanaatu argaa jechuudha. Kaampaaniidhuma feesbuukii jechuudha akkuma beektanii. Kanaafidha haala kanaan cufattan immoo wanti tokkollee isin jalaa arguu hin jiru xinqaaqee godhaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu isiniin jedha. Yoo isinii danda'ame sheer walii godhaa viidiyoo kana irraa baradhaa. Namoonni kaanillee arganii akka irraa barataniif immoo laayik godhaa. Waliif illee sheer gochuu dandeessu jechuudha.
Kanaaf namoonni kaanis arganii akka irraa baratan walii daddabarsaa isiniin jedha. Kana fakkaataa kun isinii gali jedhee yaada. Kana fakkaataa barnoonni waa'ee feesbuukii kana dura azalatti baay'inaan isinii barreessiseen ture. Kanaaf seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Warroota gaaffii feesbuukii jechuudha kana dura wantoota gaaffii na gaafattan amma kana barnoota koo xumureen jira. Kana isinitti agarsiisaa jira yaaduma. Warroonni gaaffii feesbuukii keessaa akkaataatti laayikii dhofkatan akkaataatti koomentii cufatan barbaadan as keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoolee hedduu jira seenatii as keessaa warroonni gaaffii na gaafattan as keessaa seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Akkaataatti feesbuukii keessaa illee otoo isin irratti hin cufamin jechuudha sirreeffachuu dandeessan. Kunoo iddoo kanarra ni jira jechuudha. Feesbuukii keessan cufachuu qabdu qulfii itti godhachuu qabdu jechuudha. Otoo isin irratti hin gubatin yookiin isin irratti cufamaa jechuudha feesbuukiin keessanii. Kanaaf viidiyoo kana yeroo darbe hojjedheen jira waan ta'eef seenatii irraa baradhaa isiniin jedha. Akkaataa feesbuukii peejiitti banatan illee viidiyoolee hedduu jira as keessaa seenaa irraa baradhaa laayik godhaa sheer waliif godhaa isiniin jedha. Akkaataa maqaa feesbuukii jijjiirratan akkaataa friendii dhofkatan akkuma argitan akkaataa feesbuukii gara afaan oromootti jijjiiran. Kanaaf wantoonni feesbuukiidhaan wal qabatan as keessa danuutu jiru. Seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Kana isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.